Muhammad Fantaletim. Qondaalota ajjecha abbootii gadaa karrayyuutu tagadaa michilirrachi raawwatame keessa harka qaban gaafatamummaa jalaa baraaruuf tattaaffiin murna aangorra jiruun taasifamu itti fufee jiraachuu jiraatan himan. Tibbana manguddoonni karrayyuu dhugaan ajjecha abbootii gadaa tuuta gadaa michilirratti raawwatame akka bahuufiim qaamonni ajjecha kana raawwatan akka seeratti dhihaataniif qaamota bilxiginnaa olaanoo wajjin deddeebi'anii mari'achaa turan. Manguddoota gaaffii kana dhiheessaniif gumaa isiniif kaffalla kana booda dubbii ajjecha abbootii gadaa kana qabbaneessa deebiin jedhu kennamuufii kan ibsan jiraattonni manguddoonni gama isaaniitiin gumaan abbootii gadaa karrayyuu murtee Oromoo guutuuti malee murtoo manguddoota karrayyuu qofaan kan dhumu miti jechuun mormuu isaanii ibsanii jiru. Manguddoonni karrayyuu namoonni akka ajjecha kana raawwatan seeratti hanuufaa dhiyaatan gaaffii jedhu kan gaafatan ta'us namoonni itti dhiheenyan dhimma kana quba qaban Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himan. Gama birootiin ajjecha abbootii gadaa michillee kanaan gara dabarsuuf yaaliin taasifamu itti fufee jiraachuu bulchiinsa naannoo Amaaraan horsisee bultoota aanaa Fantaallee irratti lolli akka banamuufi hawaasa gosaan qoqqoodanii walitti buusuuf shirri xaxamaa jiraachuu jiraattonni ibsanii jiru. Ijoo keenyatti aanuun shawaa lixaa aanaa Abunaa Ginda Birat keessatti waraanni mootummaa bilxiginnaa manneen uummataa 30 ol ibiddaan gubee barbadeessuu jiraattonni qabeenya isaanii jalaa barbadaa'e Oromiyaa miidiyaa neetworkiif ibsan. Shawaa lixaa aanaa Abunaa Ginda Birat ganda Ereerii Keenjoo fi Qarree Ceekaa jedhamanitti wiixata dabre gurraan dhala jaabara 2014 irraa jalqabuun haleellaa humnoonni waraanaa mootummaa uummata irratti maqaa shanii adamsuutiin bananii lubbuun namaa darbeetu manneen 30 ol midhaan fi qabeenya mana keessa jiru waliin ibiddaan gubachuu qonnaan bultoonni taateen kun irratti raawwatame. OMN ibsan haleellaan kun waraana bilxiginnaatiin dahoo shanee barbadeessinee shanee dhabamsiifne yaada jedhuun kan qonnaan bulaa irratti fudhatamaa jiru yoo ta'u humnoonni kun isin dahoo shaneetiin shanee soortu isin dhabamtan malee shaneen hin dhabamtu jechuun manneen qotee bulaa midhaan waliin gubuu dubbatu. Godina Wallagga Lixaa magaalaa Gimbii ganda Duwwaa sadii naannoo laga Gabaa jedhamee haamamutti gurraan dhala 14 waraanni bilxiginnaa dargaggoo iddoo isaa jedhamu ajjeesuun himame. Akka odeeffannoon naannicharraan dhaqqabe mul'isutti waraanni bilxiginnaa maqaa sakatta'iinsa baa'oo shaneetiin sossoo'u galgala naannaa sa'aatii 2 fi daqiiqaa 45 irraa eegaluun hawaasa gooluu eegale jedhu maddeen sana booda dhukaasa hawaasa nagaa irratti bananiin dargaggoo iddoo isaa jedhamu akka ajjeesan odeeffate. OMN. Godina Horroo Guduruu aanaa Amuruutti milishaan Amaaraa lola cimsanii itti fufuun lubbuun namoota lama yoo darbu manneen jireenyaa danuun gubachuu jiraachan Oromiyaa miidiyaa neetworkitti himan. Lolli kunis guyyoota lamaan dabran kibxataa fi roobii keessa jechuun gurraan dhala 15 fi gurraan dhala 16 bara 2022 aanaa Amuruu gandoota akka Waalli fi Lummaa jedhamanitti kan babal'ate yoo ta'u jiraattonni hedduun qe'ee fi qabeenya irraa buqqanii jiru. Aanaa Amuruu ganda Haroo Guddinaa iddoo Qorkee jedhamuun beekamutti immoo tibba dabre faannoo Amaaraa waraanni bilxiginnaa fi fiinxaaleeyyiin qindoomina uumanii meeshaa ammayyaa fayyadamuun manneen jiraattota hedduu yoo barbadeessan hawaasa qeerraa buqqisuun himamee jira. Finfinnee naannoo Saaris keessatti dargaggoonni Oromoo waliin gurmaa'uun hojii daldala jimaa waggoota 8 dura irratti bobba'uun hojjetaa turan yeroo ammaa dhiibbaan irratti raawwatamaa jira jechuun komatu. Dargaggoonni kunneen waldaa caffee araaraa jedhamu kan hundeessan yeroo dheeraa dura yoo ta'u wayita ammaa kanatti waldaa kana dirqamaan nama dhuunfaa jala galchuuf dhiibbaa cimaan gama mootummaatiin irratti raawwatamaa jira jedhan miseensota waldichaa jidduu isaan Oromiyaa miidiyaa neetworkiif bilbilaan dubbise. Waldaan kun naannoo Saarisitti kan hundeeffame yoo ta'u ijoollee qonnaan bultoota hedduun akka achitti galanii hojjetaniif carraa hojii saaqee ture jedhu. Paartiin sirna bulchiinsa biyya harkaa qabu bilxiginnaan ibsa baasen mariin biyyaalessaa waliigaltee uummataa fi hayyoota siyaasaa gidduutti uumuuf malee shororkeessitoota waliin mari'achuuf miti jedheem. Paartiin bilxiginnaa ibsa gurraan dhala 16 bara 2022 baaseen mariin biyyaalessaa uummattoota Itoophiyaa gidduutti waliigaltee uumuuf karoorfate malee qaama manni maree bakka bu'oota uummataa shororkeessummaan farrajee waliin akka hin taane ibseem. Caamsaa 5 bara 2021 manni maree bakka bu'oota uummataa waraana bilisummaa Oromoo fi bilisummaa uummata Tigraay shororkeessummaan kan farrajee yoo ta'u waraanni kaabaa ka'uu hordofee hawaasni fi dhaabbileen idil addunyaa akkasuma paartileen mormitoota wal waraansa Itoophiyaa karaa nagayaatiin xumuruuf mootummaan labsa shororkeessummaa finciltoota irratti dabarse kaasuu qaba jechuun gaafataa turuu isaanii ni yaadatama. Oduu keenya ijoo xumuraati fi oduu biyya alaatiin dhimma daangaan baha Yuukireen fi Kiraayimeyaan wal qabatee muddama Raashiyaa fi Yuukireen gidduutti uumame hordofee naatoon badii dhalatuuf qophii ta'uu beeksise. Raashiyaan waraana 100,000 daangaa Yuukireenitti hiriirsuu hordofee muddamni Raashiyaan Yuukireeniin weeraruu hedduu jedhu dhalatee jira. Himannaa kanaaf biyyi Vilaadimiir Puutiin Raashiyaan soba yoo jettu Yuukireen biyyoonni miseensota gamtaa Awurooppaa fi Ameerikaan Raashiyaan yeroo kamitti haleellaa raawwachuu dandeessi jechuun ibsaa jiru.
Muddama jiru hordofee mariin Beeljeem Biraasiilsitti taa'amaa jiru irratti miidiyaaleef ibsa kan kennan hoogganaan naatoo jeneraal Jens Stoltenberg rakkoon jiru karaa dippiloomaasiitiin hin furamu taanaan hammeenya dhalatu hundaafuu qaba.